Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sagantaa ajaa'ibaa godina Iluu Abbaaboor aanaa Mattuutti leenjii kennamaa turedha. Alhamdulillah, leenjii kana irratti argamuu kootiif baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahame. Kana jechuun immoo dhiironni baay'eenis jiru. Dhiirri gaafa dhiira wakkalanii sagantaa kana irratti argamanii warra amantaa biraa jiran diiniidhaaf islaamummaa addunyaadhaan anatu ga'a jedhanii gaafa dhufan ani immoo dubartoota kooti dubartoota wakkalee dubartoota amantii biraa irra jiran gara diinii islaamummaa deebisuuf islaamummaa addunyaadhaan gahuuf sagantaa kana irratti argamee leenjii kootiif alhamdulillah gammachuu guddaan nutti dhagahame. Sagantaa kana irratti immoo sheekota garaagaraa fakkeenyaaf sheeka Xaalibuu dabalatee sagantaa jirudha. Alhamdulillah sagantaa baay'ee namatti toludha. Wanna kana irratti argamuu keenyaaf gammachuu guddaa isaan natti dhagahame. Waan hin beekne waan baay'ee waan hin baradhee jira. Kanaan dura irra karaarraa wanna argaa gaafan darbaa ture baay'ee natti dhagahama ture. Utuun beekumsa kana qabaadhee utuun dandeettii isaa qabaadhee anis jaratti deebisee deebiin jaraaf laadhu utuun qabaadhee kan jedhu baay'ee natti dhagahama ture. Amma gana alhamdulillah barnoota kana baradhee leenjii kana fudhadhee sirriitti itti qophaa'ee akkan anis jaraa olitti dharaa addunyaa kanarraa hin balleessina jedhee inshaallah dubartoota wakkalee anis nan jira islaamummaadhaaf jira inshaallah islaamummaa addunyaadhaan ni geenyan jedha. بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أكما بولتين كنا جت قاعد نجني كنا روان باية ده كانوا تبارنة قدنا كنا بكبونه وكان اسمه أنا متو كان بكبونه إثنين ده كوريلين كان اللي هم ديساني بك كانت ولتنو كبانة قدّا قالت ومن جدًا جرى ربيني جنتان ها كفلوا في جدّا أقسم الله أستاذ هم بك كان الرتي أرسابا يكفل الناس رتركم جدّا رب فيد نويلة أكاد براتو كوتي وان باية كان نرابر دران يروجر وان تجارا جرا مقالة كستيل إنه دوك فيه كني وان تجارا جرا نتدبتانو إرادة بعد كان ترى أقسم الله بيك نوانته يوكني سمو إن جنة يسوع قافة جدا ميوه جد مكان ما يسوع قافة لكن يونو تبقى كنتي حرام بودا قرو هفقب إسنة إن شاء الله بك أمتك إني بك بون إن شاء الله جدّيرة ما قدّا كان نتيفين نجدي تاني كان أبدأ إن شاء الله رنجي كان راول ما قلتي وان بايد كان وان قدّا وان تكام بيجني كان ينبرد إن شاء الله كان عم بودا أمتك أنا بك بوي أسلام ما الدنيا كان جت سن نقوم سجدي تاني إن شاء الله فد ربي تيني الرتو جنة جدي تاني يادا كان مو دبسني وانتو تانو كنا مثلا سريتو جرا ولتني إن شاء الله جرا فول رات تركان فجيسنا ونجد والسلام عليكم. Bismillah jalqaba irratti sagantaa kana irratti argamu kootiif baay'ee natti tolee jira. Sagantaa kana irratti akkuma leenjeeni waan leenjee kana immoo akka dubartummaa kootiitti dirqama koo irratti akka hojjechuu qabus naaf galee jira. Wanta hin beekne wanta baay'ee baradheen jira. Dubartoota warra amantaa biraarra jiran warra karaa sirriirra hin jirre karaa sirriitti akka jarri dhufan dhugaa jiru itti himuudhaaf inshaallah kana irratti baay'ee natti tolee jira. بسم الله صلاة والسلام على الله عليه وسلم برنوتا كنا برجوف إلينجوف باين قم ديجرا دران إن كرار ديم أمان تهدى وانجرانوف بيكم سكابات دي تونجر كان سرسي تونجر كان بيكم سكابات إن جر ليوا وانرجن ونجران تون كابات دي جرا كان بيكم سكابات دي تونجر كان تردي وكان بيكم سكان إفسيفين جرا أما باي قم دينجرا باي متوك أكغاريت برنوتا كان فرد دينجرا نمس جرا كان كوت ديفيسوف دندتي قرد دينجرا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله جرّا برنوتا كان أرقد لين جوكوتيف قدّان نتي توليجرا كان عندنا روجري كرارتي وان ترجدوتي دبتانو باينوتي دغا هماتوري أما غرور جيم برنوتا كان أرقد إن شاء الله هم تكونس نسرة سيدتنين أبدي قبا بسم الله تمرر تونتان جتشو برباد وانتكون أسقفه تونتان إتو بكا هندتي بكا إسلام ما جرى جرم هندتي يتي بكا أمانتي مراجرت بكا هندتي لينجينا كسيكين نمي وتنمني هندي رتير ماتي دبلتانيس نمني لينجي كان رتين أرقمنين ليون نكون أكاكابون بربادا إنه هندنو الرتي لينجي وانت كان أفكوب إيسي إسلام ما راف أنجرى جدي هندنو أفوكالي أنا جرى إسلام ما را أنا ترابة جدي هنقلو بو في أبو درسيل ليوتيت أك هندنو جدون بربادا أمني مسلمة هندنو بكا نجرتي لينجي كان رتتو لينجي كون أمة مسلمة هندا كأبي في هند جراتو أنا جرى إسلام ما أنا جدي هندنو إسلام ما را أبتي يا رجل كبا سلام عليكم. بسم الله كانكو إبراهيم سيد حمزة جدما كان لدي مجالا هرمو كان بدأ ويا هرافي كليسا لينجي أجايبا والفكينيا مالي كمتو أمانتي لغاتي كمتو صوبان الركا ميجرا كنجرو نوف إبسا ميجرا لينجي أداتو نوف كنامي
leenjii kana fudhachuudhaaf amantaa keenya shakkinee otoo hin ta'in amantaan keenya dhibbaan dhibbatti guutummaan guutuutti amantaa ragaa qabu amantaa rabbi nuuf filate amantaa rabbi gadi nuuf erge ta'uusaa ni beekna. Haa ta'u iyyuu malee daldala seeraan alaa dhaabbisuudhaaf kan nuti leenjii kana fudhachaa jirru jechuudha. Amma kanaan duratti wanti godhamaa jiru masjiida keessatti daawaa garaagaraatu godhama. Amma immoo gara alaatti baanee obboloota muslimaa wajjiniin akkasumallee lammiilee keenya bakkee jiran karaa amantaa kana kan hin hubanne amantaa kana hubachiisuudhaaf ragaa guutuudhaan gara islaamummaatti waamuudhaa fi addunyaan guutuun kan nuuf hubachuu qabu amantaan dhugaa amantaan ragaa guutuudhaan deeggaramee deemu amantaa islaamaa ta'uusaa nuuf hubatanii kan gaafii barbaachisaa ta'e illee nu gaafachuudhaan kan keenya qur'aanaaf hadiisa irra darbinee macaafa kan biraallee hubachiisnee kan jarri baatanii jiran sun illee waan jarri hin hubanneef hubachiisuudhaaf qophiidha jenna. Amantaan keenya amantaa dhugaatii inshaallah gara fuulduraattis lammiilee keenya hubachiifnee karaa islaamummaatti as waamuudhaaf qophiidha inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Ani maqaan kiyya Rashaad Mansuuriin jedhama. Kan inni dhalate godina Wallagga Lixaa Aanaa Begiiti. Iddoo kana kan inni dhufee jiru barnoota amantaa islaamaa yookaan diinii barachuuf inni dhufee jira. Guyyaa har'aa kan ittiin argamnu magaalaa Mattuu keessatti argamna. Barnoota ammallee muqaaranaa yookaan Amaariffaan nisisirii jedhanii odeessan sana ammallee barannee jirra. Kanaan ammallee amantiin keenya guyyaa kaleessaa dhiqaanee baranne amantiin dhugaa isa kami amantiin ragaadhaan jiru isa kam jechuu ammallee barannee amantii ragaadhaan ammallee amanamee qabatamee jiru quraanaa fi hadiisa ta'uu amantii musliimaa ta'uu ammallee hubannee jirra. Kan amantiin biyya lafaa kanarraa namni kamiyyuu amantiidha jedhee itti amanaa jiru hundiyyuu ragaa kan hin qabne ta'uu barree jirra. Yesuus isaanii Yesuus waaqa jedhanii ammallee isa gabbaraa jiran isa jala deemaa jiran illee garbicha rabbii ta'uu hojjetaa rabbii ta'uu isa barree jirra guyyaa har'aa kana. Isa kanaaf barnoota ani baradhe kana waan hin dhagee kana waa hillan koo waliin taane inshaallah yoo rabbi fedhe ustaas Xaalibuu bukkees dhaabanne isaanis nu bukkee dhaabatanii biyya keenya Wallaggaan illee deemanii nu ilaaluudhaan akkuma kana biyya kufuriin itti baay'attu marayyuu dhaqanii nu ilaaluudhaan inshaallah waan baranne kana galmaan keenyan jedha. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Abdusalaam Zeenuu Mammee bakkeetti dhaladhee godina Mannoo Bisillee Aanaa Isaa Ganda Saadaati. Haa ta'u malee yeroo kana keessatti sababa barnoota amantaatiin godina Bulluu Bililleerraa gara godina Daafaaroo magaalaa Mattuu sheeka kiyya Sheek Baahir Kaliil bira barnoota amantaatiif dhufee jira. Haa ta'u malee ammoo kanarratti ustaazota keenya ustaaz Xaalibuu Ridallaa wajjiniin kiiloomeetira 600 ol Finfinneerraa deemanii gara godina Daafaaroo dhufanii sababa rakkoo amantaa adda addaa amantaa ragaa qabne hawaasa nama fudhachiisuuf karaa irratti daandii irratti ba'anii nama rabbashaa jiran nama karaarra jallisuu barbaadaa jiran wajjin amantaa ragaa qabu akka jarri fudhatanii namallee karaarraa akka hin jallisneef ustaazonni kun yaada guddaa waan barnoota guddaa wayiidhaan nu kennanii jiru jechuudha. Haa ta'u malee kanarratti ustaazota keenya kanallee ustaaz Ibraahim ustaaz Xaalibuu Ridallaa galateeffachaa ustaazonni godina keenya kanneen keessatti argamanii fi magaalaa keenya keessatti argaman illee yaada ustaaz Xaalibuu Ridallaa jalqabsiisan kana akka itti nuufan warri biyya keessaa illee akka itti nuufanii wanni kun sadarkaa godinaarraa magaalaarraa ka'ee amma sadarkaa gandaa amma aanaa ganda gadi bira baadiyyaa keessatti illee akka nu babal'atu kan ammoo warra biyya keessaa gaafannaa jiru billaahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi